Harka fuuni akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenyaa oduu qubee isinitti himnaa oduu waliin ana Addisuu Muluuti. Bu'aan qormaataa kutaa 12ffaa bara 2015 walakkeessa baatii fulbaanaatti akka ifoomu ibsame. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa ibsa dhimmichaan kennaniin bu'aan qormaataa kutaa 12ffaa walakkeessa baatii fulbaanaa bara 2016tti akka ifoomu mirkaneessan. Ministeerri kun baatii onkoloolessaa bara 2016 barnoonni yuunivarsiitii jalqabuuf karoorri akka jirus ibsan. Rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e barattoonni yuunivarsiitii Gondor qormaata kutaa 12ffaa gosa barnootaa sadiin fudhanne yeroo dhiyootti qormaata isaanii akka fudhatanis himan. Barattoonni yuunivarsiitii Gondoritti qoramaa turan hanga dhuma bara kanaatti qormaata isaanii akka fudhatan ministeerri kun ibsan. Akkasumas bara barnootaa itti aanutti qormaanni bahinsa kutaa 12ffaa yuunivarsiitiiwwan naannawaa intarneetii qaban irratti toora intarneetiin akka kennamu ibsanii jiru. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa boruu Samaraa keessatti ijaarame guyyaa kaleessaa eebbifame. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa boruu Samaraa baajata mootummaa naannoo Oromiyaa qarshii miiliyoona 100 waliin naannoo Affaar magaalaa Samaraatti ijaarame bakka pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi pireezidaantiin mootummaa naannoo Affaar Hajji Awwal Arbaa argamanitti guyyaa kaleessaa eebbifame. Manni barumsichaa qaama hojii mootummaa naannoo Oromiyaa tokkummaa sabootaa cimsuuf hojii misoomaa fi hawaasummaa uummataa walitti hidhuuf hojjechaa jiruun ta'uun ibsame. Hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo mootummaan naannoo Oromiyaa hariiroo hawaasa naannolee ollaa caalmaatti cimsuuf bakka itti naannoleen waldaangessanitti manneen barnootaa ijaarsisaa jira. Naannoleen ollaa ammoo dhalattoota Oromoo naannoo isaanii keessa jiran afaan Oromoo barsiisaa jiru jedhan. Manni barumsaa sadarkaa isaa eeggate kun hojii qulqullina barnootaa mirkaneessuu naannoo Affaaritti hojjetamaa jiru milkeessuu keessatti gahee olaanaa qaba kan jedhan immoo hoogganaa biiroo barnootaa naannoo Affaar obbo Abduu Hasan Yaayyooti. Kolleejjiin Faawundeeshinii Dubartootaa Ruufeeyidaa barattoota muummeewwan barnootaa garaagaraan barsiisaa ture kanneen lakkoofsi isaanii 50 ol ta'an magaalaa Adaamaa galma Oliyaaditti guyyaa kaleessaa eebbisiise. Kolleejjiin kun dameewwan garaagaraa magaalaa Adaamaa, Shaashamannee fi Asallaadha kan qabu yoo ta'u, guyyaa kaleessaa barattoota isaa magaalaa Adaamaatti barsiisaa ture bakka maatiin eebbifamtootaa fi hayyoonni hedduun argamanitti eebbisiisee jira. Agarsiisni suuraa fi mariin paanaalii mata duree Finfinnee fakkeenya Itoophiyaa jedhuun qophaa'ee har'a akka gaggeeffamutu himame. Qopheessummaa magaalaa Finfinnee fi dhaabbata Pireesii Itoophiyaan agarsiisni suuraa fi mariin paanaalii mata dureen isaa Finfinneen fakkeenya Itoophiyaa jedhuun qophaa'ee har'a magaalaa Finfinneetti ni gaggeeffamaa jedhame. Addis Miidiyaa Neetwoorkiitu gabaase. Kabajamoo daawwattoota keenyaa kan daawwataa jirtan oduu qubeetti amma immoo oduu biyya alaatti ceena. Ministeerri muummee Israa'el Neetaaniyaa'uun karoorri godaantota Afrikaa hunda biyya isaanii keessaa baasuu akka qophaa'u ajajan. Muummichi ministeeraa Israa'el Beeniyaamin Neetaaniyaa'uun hokkara sanbata darbee koolugaltoota lammiilee Eertiraan biyyattii keessa jiraataniin uumame ilaalchisee guyyaa kaleessaa walga'ii hatattamaa garee hojii raawwachiiftuu ministeerota isaanii waliin taasisanii turanii. Ministeerri muummee Beeniyaamin Neetaaniyaa'uun walga'icha irratti haasaa taasisaniin akka jedhanitti lammiilee Eertiraa koolugaltummaan biyyattii keessa jiraachaa turanii fi jeequmsa magaalaa Teel Aviv keessatti uumame irratti hirmaatan hatattamaan biyya isaanii gadhiisanii akka ba'an akka barbaadan beeksisanii turanii. Akkasumas baqattoota Afrikaa Israa'el keessa jiraatan hunda biyya isaanii keessaa ari'uuf karoorri akka qophaa'u ajajuu isaanii Associated Press'tu gabaase. Kabajamoo daawwattoota keenyaa odeeffannoo ispoortii sa'aatii kanaaf qabanneen immoo Jila Itoophiyaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 19ffaa irratti hirmaateef guyyaa kaleessaa masaraa mootummaatti badhaasnii fi beekamtiin kenname. Jilli atileetiksii Itoophiyaa kun dorgommicha meedaaliyaawwan 9 argachuun Afrikaa irraa sadarkaa lammaffaa addunyaa irraa immoo sadarkaa 6ffaa qabachuun deebi'e. Jilichi roobii darbee halkan gara biyyaa yoo deebi'u simannaa ho'aan taasifameefii ture. Kaleessa immoo masaraa mootummaatti badhaasaa fi beekamtiin miseensota jilichaaf kennameefii jira. Sirna kana irratti pireezidaanti Saahilawarq, ministeera aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa, ministeerri geejjibaa fi
loojistiikii Dr. Alamuu Simee keessummoonni biroo fi maatiin ispoorteessitootaa argamaniiru. Pireezidaanti Saalawarqi Zawudee qabxiin atileetonni Itoophiyaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa hanga Arboodaabesitti tibbana galmeessan maqaa biyyattii addunyaa irratti irra deebiin kan yaamsisedha jechuun jila shaampiyoonicha galateeffatan. Atileetonni meedaaliyaa warqii fidan birrii miiliyoona 1.5, atileetonni meedaaliyaa meetii argamsiisan birrii miiliyoona 1 akkasumas kanneen meedaaliyaa naasaa fidan birrii 700 badhaafaman. Gama leenjistootaatiin immoo kan meedaaliyaa warqii fidan 700 fi 50, kan meetii fidan 500 akkasumas kan naasaa argamsiisan birrii 300 fi 50 yoo badhaafaman, kanneen hafanis sadarkaa dippiloomaa hanga hirmaannaatti wal duraa duubaan badhaasa maallaqaa argataniiru. Atileet Latasambat Gidaay fiigicha meetira 5,000 dubartootaa Barlanitti gaggeeffameen sa'aatii saffisaa 4ffaa galmeessite. Fiigicha kana irratti riikardii haaraa galmeessuuf tattaaffiin taasifte milkaa'uu baatus fageenyicha daqiiqaa 4 sekoondii 8 fi maayikiroo sekoondii 79 xumurte. Fageenya kanaan riikardiiwwan saffisoo jedhaman 5 galmaa'anii kan jiran yoo ta'u, kana keessaa 3 atileet Latasambat Gidaayiin kan galmaa'edha. Tapha Pirimeer Liigii Ingilaand guyyaa kaleessaan Arsenaal Maanchister Yuunaayitid 3-1 injifate. Tapha Pirimeer Liigii Ingilaand bara dorgommii 2023-2024 torbee afuraffaa guyyaa kaleessaa adeemsifameen Arsenaal dirree isaa Filaayimereet irratti Maanchister Yuunaayitid galchii goolii 3-1 injifate. Arsenaal galchii Maartiin Odeegaard, Gabriel Jisasii fi Deeglaan Raayisiin galchaniifiin Maanchister Yuunaayitid 3-1 mo'ate. Raashfoord galchii tokkittii Maanchister Yuunaayitidiif galche. Liivarpuulis galchii 3-0 Aston Villaa mo'ate. Kabajamoo daawwattoota keenyaa kan daawwataa turtan oduu qubee ture. Oduu kan sinitti hime ani Addisuu Muluutii. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadhaa.